goonni gootam Hacaaluun goota sabaaf qaalii ta'uu isaa gootummaan dubbateedhaam. Gumas saba isaaf qaaliidhaam. Sabni inni abdates dhugaa isaaf falmaa har'a gaheeraam. Inni sarxaan seenaa goota kanaa seenessuuf filadheeraam. Faana turaan affeerraa kiyya seenessuun kan isin wajjin turuun an seenaa sabaatiin. Hacaaluun magaalaa qabsoon Oromoo finiinsuun maqaan ishee ka'u Amboottiin. Baasaa Hundeessaa Boonsaa fi harmeessaa guddattoo Raayirraan lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 22 bara 1976 yookaan lakkoofsa warra Awurooppaa 1984tti dhalateen. Ijoollummaatti hiriyoota isaa kanneen akka Biraanuu Abarraa fi waliin urufaa lalatti jabbilee fi loon tiksaa guddatan. Barnoota isaa manneen barnoota Oddoo Liibaan Dharii fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Ambootti barateen. Isaan daawwitee Mokonnin fakkeenya isaa kan godhateen. Hacaaluun muuziqaan hiree ganamaa isaa akka ta'e amanam. Ijoollummaa kootii kaasee afaan gabiinan qabu inumaan sirba jedhee yeroo garaagaraatti ni dubbatam. Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbilee fi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera. Naannoo manneen barnootaa fi hawwisoo keessatti sirbuun ittuma fufee. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa kana hin jaallanne. Adde guddattooraa garuu gammadoo turaniin. Baankoon doktorummaa fi profeesarummaa kana jaalatan sirbituun mana hin godhadhu alaalee taati jechuun dubbachuu isaa ni yaadatama. Hidhaan horaasuma dhiiratiin namoota hedduu biratti maqaan Amboo gootummaadhaan ka'amu. Gootummaan Amboof hedduu himameera sirbameera. Dhaloonni qe'ee sana bara dhufee darbuun walabummaa fi qixxummaa akka jiraatu mormii keessatti lubbuu isaanii dhabaniiru. Qaama itti hir'ataniiru dararama jabduu keessas darbaniin. Naaf ammoo ragaan jiraataa tokko Karchalleedhaan. Namoonni baay'een gatii uummanni naannoo sanaa baase Karchalleen Amboo haa dubbatu jechuun yoo ibsan ni yaadatama. Kanumaafis ta'uu hin oolu. Hacaaluun Hundeessaa kan akkas jechuun geerareen. Geerar naan jettuun mee ka'ee geerareen. Irri geerareen qubne hidhaa qallitti jira. Irri geerareen qubne hidhaa qilintoo jira. Hidhaa Karchallee jira Karchallee Amboo jira. Lisaan Hacaaluun barataa sadarkaa lammaffaa ta'e wanti isa mudateen jireenya isaa jijjiireera. Umrii waggaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995 hanga 2000 Karchallee Amboo keessatti murtee malee ture shakkamuun duwwaa akka hidhame dubbatama. Saafiin hiriyoonni isaa waggaa 5 guutuu wayita hidhamanitti murteen arganne tureen boodarra bilisaan gadhiifamaniiru. Murtee malee ganna 5 mana hidhaatti umrii ijoollummaa isaan hidhamuus aarii fi haloo bahuun quba nyaachaa hin jiraanne. Dhumaatuun hidhaan ijoollummaan na qoraase daran na fayyada jechuun miidiyaalee garaagaraa irratti dubbateera. Barataan Oromoo tokko waanuma barataa Oromoo irra gahutu narra qaqqabeen. Kan biraa wanti haaraan hin jiru jedha sababa hidhameef yoo dubbatu. Hacaaluun yeroo Karchallee Amboo keessa turetti hidhamtoota isaa waliin turan kanneen akka barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef hiriyoota isaa fi bulchiinsa manidhaa waliin ta'uun barnoota geessota jalqabsiiseera. Karchallee Amboon alatti Finfinnee dhufees torbaan tokko maakalaawii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufan jabaadhu gurbaa hidhaan horaasuma dhiiratti jechuun himu ture. Sirbuu isaa jibbanis ijoollummaan hidhaatti haamileen isaa caba jedhanii sodaatu. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya seenaan gootichaa Hacaaluu Hundeessaa kutaa tokkoffaa kanumaan goolabameera. Itti aanu irratti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaan deebana. Jireenyi gaariidha duwwaata saariidha nawaasha waashuma kayyaan barofne. Nawaasha waashuma
yam barofne ture ture no fa bakane mofofne abarra ya ilma modi bi arkana binda wena magoti sha